Dhaloonni isaa Wallagga Lixaa magaalaa Dambidoolloodha. Weellisaa fi qabsaa'aa mirga dhala namaati. Namoonni akka dhuunfaatti beekan ammoo yeroo dubbatan inni garaa laafessa ture. Uummata Oromoo garaa guutuudhaan jaallata. Namoota gargaaruun amala isaati. Namaafis yeroo dhimmu fira, hiriyyaa, ollaa, alagaa hin jedhu. Namoota birattis hedduu jaallatamaadha jedhu. Inni ija jabeessa, sodaa tokkos hin qabu. Shororkeessummaa saba isaarra ga'u ifaan ifatti fuuldura dhaabbata. Artiistii fi falmaa mirga dhala namaa Eebbisaa Addunyaa. Sababiin himee ijoollee xiqqaannaa dhaggeeffadha, guddaannaa qalbeeffadha. Bara 1991 Eebbisaa Addunyaan barnoota isaa sadarkaa lammaffaa xumuree qabxii olaanaa fiduun yuunivarsiitii galee barachuuf qophaa'aa osoo jiruu humnoonni ABO, TPLF fi EPLF mootummaa Dargii kuffisan. ABO'n ammoo buufata waraanaa guddaa magaalaa Dambidooloo keessatti dhaabe. Eebbisaanis garbummaa uummanni Oromoo keessa jiru waan beekuuf mirga hiree ofii ofiin murteeffachuutti amanee qabsaa'uuf ABO'tti makame. Yeroo gabaabaa keessattis dandeettii adda addaa agarsiisuun leenjii dabballummaa irraa gara leenjisaa dabballootaa ta'ee ol guddate. Eebbisaan dandeettii waraanaan alattis dandeettii sirbaa fi meeshaa muuziqaa taphachuus ni qaba ture. Hawwisoo ABO'tti makamuunis wallee aadaa fi eenyummaa Oromoo mul'isu hojjechuun gahee guddaa taphateera. Bara 1991 fi 1992 guutummaa isaa sirboota isaa warraaqsa kakaasan qabatee Oromiyaa keessa naannoo adda addaa deemuun hacuuccaa uummata Oromoo irra ga'u ibsuun karaa ittiin uummanni falmatus wallee isaatiin itti himaa ture. Boodarra erga ABO'n biyyaa ba'ee gaggeessitoonni isaanii biyyaa baqataniis Eebbisaan garuu sirboota isaatiin hammeenya mootummaan Itoophiyaa uummata irraan gahaa jiru ibsuuf duubatti hin jenne. Deeggarsa isaa WBO'f qabus hanga dhumaatti itti fufee jira. Eebbisaan dhiibbaa inni karaa sirboota isaa uummata irratti uumee fi jajabeessa ta'uun isaa gootummaan isaa akkasumas sarbama mirgaa mootummaan Itoophiyaa raawwatu ifaaf ifatti balaaleffachuun isaa ija mootummaa keessa isa galche. Kanaanis humnoonni tika mootummaa ba'uu fi galuu Eebbisaa Addunyaa hordofuu jalqaban. Hagayya 30 bara 1996 Eebbisaa Addunyaan mana isaa Finfinnee naannoo Muujjaa yookiin Shiroo Meedaa jedhamuun beekamutti argamu keessa hiriyyaasaa Xannaa Wayyeessaa waliin taa'ee haasa'aa jira. Humnoonni tika mootummaa mana jiraachuu isaa hubatan balbala isaa cabsuun ol itti seenan. Gara jabummaa guddaan Eebbisaa fi hiriyyaan isaa Xannaan bakka taa'aa jiranitti dhukaasa itti banan. Dhukaasa kanaanis battaluma sanatti Eebbisaa fi Xannaan du'an. Namoonni yeroo sana naannoo mana Eebbisaa turan dhukaasa dhaga'uun yeroo gad bahan humnoonni mootummaa ari'anii manatti akka deebisaa turanis ni dubbatama. Sagalee dhukaasaa sanaa daqiiqaa muraasaan booda reeffi Eebbisaa fi hiriyyaa isaa lafarraa harkifamee konkolaataa Land Roverii kan lakkoofsi gabatee isaa mootummaa ta'etti yeroo fe'amu namoonni ijaan arganiiru. Guyyaatti aanuttis reeffi isaanii hospitaala Minilik kutaa reeffaa keessaa argamuun isaas ni dubbatama. Eebbisaan yeroo ajjeefamu dargaggeessa umurii 26 ture. Haa ta'u malee garuu
gumaacha inni uummata Oromoo fi afaan Oromoof godhe umurii isaatiin olidha. Onnee isaarraa of kennee umurii isaa gabaabduu kana keessatti uummata isaa tajaajileera. Keessattuu kan hin dagatamne uummanni Oromoo qubee afaan Oromoo baruu akka hin rakkanneef jedhee qubee aatii amma zaatti bifa faaruun kaasetta isaa keessatti maxxanse namoonni hedduun hin dagatan. Yeroo hedduu namoonni akka inni biyyaa ba'uuf kadhatanis hanga kaayyoo kiyya galmaan ga'utti biyya kootii eessayyuu hin naqu jechuun diduun isaas ni dubbatama. Bara mootummaatiin hedduu hordofamu sana keessattis kaasetta isaa shira mootummaa saaxiluu fi qabsoo uummata Oromoo jabeessu maxxansee uummata biraan ga'uunsaa akka baay'ee isa gammachiises ni dubbatama. Kana booda yoon du'eeyyuu ofitti hin gaddu jedhees jedhama. Haala isaa kanas ibsuuf kaasetta isaa keessatti hin boo'in harmee jedhee weeddise. Eebbisaan haala suukkanneessaan wareegamus gootummaan isaa fi sagaleen isaa bara baraan ni yaadatama. Haati dhiiraan booddee gaafa gangalaattee